Hojjetaa waajjira babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa godina Harargee Bahaa kan tahan obbo Muhammad Amin guyyoota muraasa dura hojiidhaaf jecha mana isaaniirraa akkuma bahaniin dhabamsiifamanii eega turan booda ajjeefamuudhaan reeffi isaanii godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee keessatti darbatamee kan argame ta'uudhaaf kanarras darbee reeffi isaanii bineensaan nyaatamee kan argame ta'uu maatiifim firoottan Muhammad Amin haala yeroo san ture bifa kanaan yaadatu. Guyyaa kamisa ganama manaabe guyyaa 15 irraa natti fakkaata. Akkuma kamiyyuu hojii fagoo waajjiran dhaqajee ganama sa'aatii 2tti ba'e. Guyyaa boruu kana fiildi akka deemanatti himee ture. Waajjira geen dhimma tokko fixeen xumureen dhufaa jeebe. Bihee ni oole galgala sani galgala laata torma naannoo tanaatti deemee fiildii san jeen uffata jijjiiratullee fudhanna akka gubiraati. Galgala sanis galgala inni bulle. Ganama amma ijoollee amma bilbilaaf gumanaa ba'u. Mucaan daa'imni kun rakkeen bilbilli inni hojjetu ture cufaadha. Chaarjara isaa manatti ol chaarjiin mana jira ofirraan bakka chaarjiin fudhannee ni cufame jee dhiise. Wadumaan kana jiru guyyaa lammataas eegeetuma bilbile. Guyyaa guutuu bilbilaatuma oole. Shakkeetuma. Amma maali biyya akkamii deeme laata biyya ifaan hin jirre maali dilana jee min shakkee dhiise. Guyyaan ni deeme yootuma jiru. Guyyaan jummataatti fufee saftii faaladaa ture kana jidduu rakkoo jiraate silaa waanuman dhagaa waajjira irraallee dhufanii naaf himan jeetuma of keessatti yaaddaatuma ture. Gaafa siniinaa toora saajaa salaateetuman dhiphadhe akka tokkotti mataan kun natti ulfaateetuma. Waajjirallee dhaqeen beeku baqa waan fedhe haa ta'u dhaqeetuman gaafadha jee waajjira dhaqee toora sa'a 7 kanan dhaqee hojjettuun hin jiru hojjettuu takka qofaa ture lamlamta jaamta. Akkana eessumni manaa biyee hin agarre fiildii garan bobba'ee eenyufaa wajjin bobba'ee jeen gaafadhe. Muhammad Amin barin jiru nutuun hidhamnee jette. Hagaa raadiyoo namni manaa biyaa fee nullee osoo hin beeksisin maaliif waajjira caljee jeetti gaafadhe. Namoota erginee barii jette. Namootni mana dhufen jiru. Otoo namoonni mana dhufe nuti hagaarraan turre. Anamma adduma baafachuuf hin dhufen jeeni. Jennaan achitti bakka sana booda rifadheen qaallitti tokko jira ganda kanatti kan ba'e. Achi keessa waan akka nyaataa hojjetti. Isheen beekaa isheen bakka kana jeeni. Bakka itti shakkitu hundaa'u sababa dhukkuba kanaa karaa faaratti qufee shakkanii fuudhan. Deemee achi dhaqee gaafadhu naan jettee iddoo nama tursiisanii. Iddoo san dhaqeen wanta jee hin jiru namni dhiyeenya kana seeni jaanii waajjira Hararii Mamraa Jaansaniin dhaqee achitti beeksiseetan galii anamma. Galii ganama bullee ayyaarraa jeetuman ganama bulee ganama deebi'een achitti oguun waajjira Oromiyaa kana nageessan wantoonni tokko akka jiran hubadhe jechuudha. Haasaa poolisoota achi jiranirraa kana. Guyyaa kamisaa ganama sa'a 2tti manaa ba'e. Biiroon dhaqee wantaan fiildiitti deemu wantoota qoqopheeffadheetiin dhufaa jechuusaa qoqopheeffatee kute. Booda ni dhufe inni osuma eenyu guyyaa guutuu oolee itti wanta jeen maal ta'e jenneetuma baqa jajjaree deemuun oolu jennee firraa dhiifne gubarees hin dhufne. Eenee dhabnee boodarra itti bilbilee galee guyyaa lammata silkii isaatis hin kaasu. Chaarjii san fudhateen kutee waan ta'eef chaarjii jalaa fixattee jennee shakkineetuma dhiifne. Osuma jennu guyyaan bubbulaa deemaa silkiin isaatis hin kaafamtu calje. San booda eenee dhamnaan iftuun biiroo dheexee ilaalte
biiroo eexaguu gaafatu baraasis hin jiru ni dhabne nama ergine turre namni isinitti himen jiru hin dhageenye jenne achis dhabne sanboodeftuun poolis xaabaa dhaqee galte. Torbe lameen akka har'aa akka baheetti naa himan jechuu bahee eefa isaaniirraa bullee guyyaa 4 bullee booda abbaan keenya badee jedhanii na bilbilan halkan. Amma duuba bakka mara deemtanii ilaaltanii naan iddoo mara deemee ilaaleetiin ture bakka argachuu hin dandeenye yaada juunaa kennite. Amma deebi'eetiin yaada biraa yoon argadhe jee bilbila saahiba isaa kan itti dhiyaatu na ergaan jeen naaf erganii saahiba isaa kan itti bilbilee bakka yeroo hojjetaa waajjira babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa godina Harargee Bahaa kan tahan obbo Muhammad Amin guyyoota muraasa dura hojiidhaaf jecha mana isaanirraa akkuma bahaniin dhabamsiifamanii eega turan booda ajjeefamuudhaan reeffi isaanii godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee keessatti darbatamee kan argame ta'uudhaaf kanarras darbee reeffi isaanii bineensaan nyaatamee kan argame ta'uu maatiifim firoottan Muhammad Amin haala yeroo san ture bifa kanaan yaadatu. Guyyaa kamisa ganama manabee guyyaa 15 irraa natti fakkaata. Akkuma kamiyyuu hojii fagoo waajjiran dhaqajee ganama sa'aatii 2tti bee guyyaa boruu kana fiildi akka deemu natti himee ture. Waajjira geen dhimma tokko fixeen xumureen dhufaa jeebe bihee ni oole galgala sini galgala laata torma naannoo tanaatti deemee fiildii san jeen uffata jijjiiratullee fudhanna akka gubiraati galgala sanis galgala ni bulle ganama amma ijoollee amma bilbilaaf gumanaa ba'u mucaan daa'imni kun rakkeen bilbilli nu hojjetu ture cufaadha. Chaarjara isaa manatti ol chaarjiin mana jira ofirraan bakka chaarjiin fudhanii ni cufame jee dhiise. Wadumaan kana jiru guyyaa lammataas eegeetuma bilbile. Guyyaa guutuu bilbilaatuma noole. Shakkeetuma. Amma maali biyya akkamii deeme laata biyya ifaan hin jirre maali dilana jee min shakkee dhiise. Guyyaan ni deeme yootuma jiru. Guyyaan jummataatti fufee safti faaladaa ture kana jidduu rakkoo jiraate silaa waanuman dhagaa waajjira irraallee dhufanii naaf himan jeetuma of keessatti yaaddaatuma ture. Gaafa siniinaa toora saajaa salaateetuman dhiphadhe akka tokkotti mataan kun natti ulfaateetu. Waajjirallee dhaqeen beeku baqa waan fedhe haa ta'u dhaqeetuman gaafadha jee waajjira dhaqee. Toora sa'a 7 kanan dhaqee hojjettoonni hin jiru hojjettoota akka qofaa ture lamlamta jaamta. Akkana eessumni manaa biyee hin agarre fiildii garan bobba'ee eenyufaa wajjin bobba'ee jeen gaafadhe. Muhammad Amin barin jiru nutuun hidhamnee jette. Hagaa irraa duba namni manaa biyyaa fee nullee osoo hin beeksisin maaliif waajjirri caljee jeettiin gaafadhe. Namoota erginee barii jette. Namootni mana dhufen jiru. Otoo namoonni mana dhufe nuti agaarraan turre. Anamma adduma baafachuuf hin dhufen jeeni. Jennaan achitti bakka sana booda rifadheen qaallitti tokko jira ganda kanatti kan ba'e. Achi keessa waan akka nyaataa hojjetti. Isheen beekaa isheen bakka kana jeeni. Bakka itti shakkitu hundaa'u sababa dhukkuba kanaa
karaa faaratti qufee shakkanii fuudhan. Deemee achi dhaqee gaafadhu naan jettee iddoo nama tursiisan. Iddoo san dhaqeen wanta jee hin jiru namni dhiyeenya kana seeni jaanii waajjira Hararii Maamraa Jaansaniin dhaqee achitti beeksiseetan galii anamma. Galee ganama bullee ayaarraa jeetuman ganama bulee ganama deebi'een achitti oguun waajjira Oromiyaa kana nageessan wantoonni tokko tokko akka jiran hubadhe jechuudha. Haasaa poolisoota achi jiranirraa kan guyyaa kamisaa ganama sa'a 2tti manaa ba'e. Biiroon dhaqee wantaan fiildiitti deemu wantoota qoqopheeffadheetiin dhufaa jechuusaa qoqopheeffatee kute. San booda ni dhufe inni osuma eeyinu guyyaa guutuu oolee itti wanta jee maal ta'e jenneetuma baqaa jajjaree deemuun oolu jennee firraa dhiifne bari'us hin dhufne. Eenee dhabnee boodarra itti bilbilee galee guyyaa lammata silkii isaatis hin kaasu. Chaarjii san fudhatiin kutee waan ta'eef chaarjii jalaa fixattee jennee shakkineetuma dhiifne. Osuma jennu guyyaan bubbulaa deemaa silkiin isaatis hin kaafamtu calje. San booda eenee dhabnaan iftuun biiroo eexee ilaalte. Biiroo eexee oguu gaafattu. Baraasis hin jiru ni dhabne nama ergine turre. Namni isinitti himen jiru hin dhageenye jennee. Achis dhabnee san booda iftuun poolis xaabaa dhaqee galte. Torbee lameen akka har'aa akka baheetti naa himan jechuudha. Bahee eefa sanirraa bullee guyyaa 4 bullee booda abbaan keenya badee jedhanii na bilbilan halkan. Amma duuba bakka mara deemtanii ilaaltanii naan iddoo mara deemee ilaaleetiin ture bakka argachuu hin dandeenye yaada juunaa kennite. Amma deebi'eetiin yaada biraa yoon argadhe jee bilbila saahiba isaa kan itti dhiyaatu na ergaan jeen naaf erganii saahiba isaa kan itti bilbilee bakka yeroo hojjetaa waajjira babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa godina Harargee Bahaa kan tahan obbo Muhammad Amin guyyoota muraasa dura hojiidhaaf jecha mana isaanirraa akkuma bahaniin dhabamsiifamanii eega turan booda ajjeefamuudhaan reeffi isaanii godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee keessatti darbatamee kan argame ta'uudhaaf kanarras darbee reeffi isaanii bineensaan nyaatamee kan argame ta'uu maatiifim firoottan Muhammad Amin haala yeroo san ture bifa kanaan yaadatu. Guyyaa kamisa ganama manaa ba'e guyyaa 15 irraa natti fakkaata. Akkuma oguu kamiyyuu hojii fagoo waajjiran dhaqajee ganama sa'aatii 2tti ba'e. Guyyaa boruu kana fiildi akka deemu natti himee ture. Waajjira ga'een dhimma tokko tokko fixeen xumureen dhufaa jeebe. Bahee ni oole galgala sani galgala laata torma naannoo tanaatti deemee fiildii san jeen uffata jijjiiratullee hin fudhanne akka oguu biraati. Galgala sanis galgala ni bulle. Ganama amma ijoollee amma bilbilaaf oguu manaa ba'u. Mucaan daa'imni kun rakkeen bilbilli hin hojjetu ture cufaadha. Chaarjara isaa manatti ol chaarjiin mana jira ofirraan bakka chaarjiin fudhannee ni cufame jee dhiise. Wadumaan kana jiru guyyaa lammataas eegeetuma bilbile. Guyyaa guutuu bilbilaatuma noole. Shakkeetuma. Amma maali biyya akkamii deeme laata biyya ifaan hin jirre maali dilana jee min shakkee dhiise. Guyyaan ni deeme yootuma jiru. Guyyaan jummataatti fufee safti faalladaa ture kana jidduu rakkoo jiraate silaa waanuman dhagaa
waajjira irraallee dhufanii naaf himan jeetuma of keessatti yaaddaatuma ture. Gaafa siniinaa toora saajjaa salaateetuman dhiphadhe akka tokkotti mataan kun natti ulfaateetu. Waajjirallee dhaqeen beeku baqa waan fedhe haa ta'u dhaqeetuman gaafadha jee waajjira dhaqee toora sa'a 7 kanan dhaqee hojjettoonni hin jiru hojjettoota akka qofaa ture lamlamta jaamta. Inni akkanaa eessumni manaa biyee hin agarre fiildii garan bobba'ee eenyufaa wajjin bobba'ee jeen gaafadhe. Maammadamiin barin jiru nutuun hidhamnee jette. Hagaa raadiyoo namni manaa biyyaa fee nullee osoo hin beeksisin maaliif waajjirri caljee jeettiin gaafadhe. Namoota erginee barii jette. Namootni mana dhufen jiru. Otoo namoonni mana dhufen nuti hagaarraan turre. Anamma adduma baafachuuf hin dhufen jeeni. Jennaan achitti bakka sana booda rifadheen qaallitti tokko jira ganda kanatti kan ba'e. Achi keessa waan akka nyaataa hojjetti. Isheen beekaa isheen bakka kana jeeni. Bakka itti shakkitu hundaa'u sababa dhukkuba kanaa karaa faaratti qufee shakkanii fuudhan. Deemee achi dhaqee gaafadhu naan jettee iddoo nama tursiisanii. Iddoo san dhaqeen wanta jee hin jiru namni dhiyeenya kana seeni jaanii waajjira Hararii Maamraa Jaansaniin dhaqee achitti beeksiseetu galii anamma. Galii ganama bullee ayaarraa jeetuman ganama bulee ganama deebi'een achitti oguun waajjira Oromiyaa kana nageessan wantoonni tokko akka jiran hubadhe jechuudha. Haasaa poolisoota achi jiranirraa kan. Guyyaa kamisaa ganama sa'a 2tti manaa ba'e. Biiroon dhaqee wantaan fiildiitti deemu wantoota qoqopheeffadheetiin dhufaa jechuusaa qoqopheeffatee kute. San booda ni dhufe inni osuma guyyaa guutuu oolee itti wanta jee maal ta'e jenneetuma baqa jajjaree deemuun oolu jennee firraa dhiifne bariis hin dhufne. Eenee dhabnee boodarra itti bilbilee galee guyyaa lammata silkii isaatis hin kaasu. Chaarjii san fudhateen kutee waan ta'eef chaarjii jalaa fixattee jennee shakkineetuma dhiifne. Osuma jennu guyyaan bubbulaa deemaa silkiin isaatis hin kaafamtu calje. San booda eenee dhabnaan iftuun biiroo eexee ilaalte. Biiroo eexee oguu gaafattu. Baraasis hin jiru ni dhabne nama erginee turre. Namni isinitti himen jiru hin dhageenye jennee. Achis dhabnee san booda iftuun poolis xaabiyaa dhaqee galte. Torbee lameen akka har'aa akka baheetti naa himan jechuudha. Bahee eefa sanirraa bullee guyyaa 4 bullee booda abbaan keenya badee jedhanii na bilbilan halkan. Amma duuba bakka mara deemtanii ilaaltanii naan iddoo mara deemee ilaaleetiin ture bakka argachuu hin dandeenye yaada juunaa kennite. Amma deebi'eetiin yaada biraa yoon argadhe jee bilbila saahiba isaa kan itti dhiyaatu na ergaan jeen naaf erganii saahiba isaa kan itti bilbilee bakka